nyaachuuf jedheen nyaatamee nafee. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma hedduun keessan beektan chaanaliin kun haaraadha. Maarree laayik gochuun keessan namoota hedduu bira yeroo gabaabaa keessatti akka inni naaf dhaqqabu waan na gargaaruuf dhaggeeffachuu akkuma eegaltaniin laayik gochuu yaada keessan komentii jalatti barreessuu sheer gochuu hin dagatiinaa jechaa kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeedha. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Uumamumtuu jaalala irratti gahee ilma dhiiraa fi intala dubaraa adda qooddeetti. Ilmi dhiiraa gaafatee kadhatee kufee ka'ee dubartii yoo argate jaallata. Intalli dubaraa immoo akkanuma faallaasaa kadhatamtee kan itti dhama'e otoon nuffiin irra deddeebiin kan gaafate dhuguma kuni na jaallateeti jettee yoo deebistee fi bareeda. Dhiiraafis dhalaafis gaaffiin jaalalaa takkaatti deebi'u keessumaayyuu immoo eeyyee kan jedhu yoo ta'e ilma dhiiraa dafee nuffisiisa. Intalli dubaraas baay'eetti hin deemtu. Hagam fedhii waliif godhatanis kabaja namummaa isaanii garuu ittisuuf gaaffii jaalalaa waliif dhiyaate gidduutti deebii deebisuuf obsa walii kennuun baay'ee barbaachisaadha. Kun kan jaallate yookiin immoo kan jaallatte hariiroo jaalalaa isaanii hanga dhumaatti godhachuuf yaada qabu yoo ta'edha. Haa ta'uutii garuu akkuma beektan yeroo ammaa kana dhiirris gaaffii jaalalaa shamarraan kan gaafatu shamarranis tole kan jettuu fi dhuguma haga dhumaatti hinnaaf taati jettee otoo hin taane baatii tokko guyyaa tokko waggaa tokko waliin dabarsuuf yaada jedhu of keessatti ulfaa'aniiti. Kanaaf gama tokkoon dhuguma jaallatee kan itti dhiyaate gidduutti rakkataa raafamaa hariiroo jaalalaa isaati kan hin gammanne ta'a. Lapheen waaqayyoon sodaatu yeroo hundaa jaalala dhugaa jaallata. Lapheen waaqayyoon hin sodaanne immoo kunoo akkuma argitan yookiin teessuma ishee jaallatee yookiin qaama isaa jaallatee walitti dhiyaachuun jaalalli isaanii halkan tokkorra hin darbu. Halkan tokko erga waliin ciisanii booda wanti garaa isaanii waan bira gaheef lamaanuu waliin barbaadanii. Bara kana hariiroon jaalalaa uumamu parsantiin 99 ol kanaafi gara gaa'ilaatti kan deemu baay'ee muraasa. Sanuu gaa'ila jenne malee gaa'iluma kanaaf immoo ulfina kan qabu ammas isa keessaa harka hedduuti fuudhama. Sababa kanaafi yeroo ammaa kana dubartiin tokko taatee abbaa 2-3 ilmaan kan godhattu. Dhiirris tokko ta'ee dubartii hedduurraa ilmaan maqaa isaaniitiin waamaman kan godhatu. Kanarraa bara jireenya keenya guutuu Rabbi nu haa oolchu. Yoo nu jiraachise namuma tokko waliin hanga lubbuun keenya dabartutti jiraachuuf nu haa milkeessu. Re'aawwan dubaraa ijoollummaa isaaniitii kaasanii waliin guddatanii tokkotu ture. Lamaan isaaniiyyuu amala adda addaa qabu. Isheen tokko garraamii garaa laaftuu naatuu namaaf yaadduu yeroo hunda jireenya ishee keessatti eeyyama waaqayyoo qofa kan eegdudha. Isheen lammataa immoo faallaa isheeti. Dhiira muuxatee yoo siif hin taane hin dhiistaa amantaa jedhu qabdi. Waaqatu ishee biratti waaqadha otoo hin taane maallaqatu ishee biratti waaqa. Dhiirri maallaqa qabu isheef waaqa isheedha. Isaaf kuftee kaati. Karaa dandeesseen dhiira maallaqa qabu harka isheetti galchitee erga galfattee booda miiccitee quncistee luqqistee of biraatii gaggeessiti. Re'aan isheen garraamiin immoo lakkii guyyaa tokko balaarra bu'uu dandeessaa. Dhiironni harka keerra galanii duwwaa hafani kunneen bor si miidhuu danda'u jettee yoo gorsitus haa ta'uutii garuu deebii
isheen riyaasheef deebiste. Ati biyya lafaa kanarratti maallaqa qabda taanaan maallaqaan waa hundaa gochuu dandeessaa. Maallaqni kan siif hin goone kan siif hin binne hin qabu. Anaan na miidhuuf kan gara kootti dhufe miti. Kan yaadeeyyuu lubbuudhaan akka inni jiraatu hin eeyyamuu fi si riyaa koo waggaa meeqaa otoo taateeyyuu jettee deebisteefi. Kanaan otoo jiranii guyyaa tokko dargaggeessi baay'ee bareedaan konkolaataa gatiin qaalii ta'e konkolaachisu tokko hiriyoonni kuni lamaan daandii irra otoo deemaa jiranii walitti dhufanii dubartiin isheen maallaqa jaallattu kuni du'a koo ta'a malee har'a abbaa konkolaataa kanaa hin gadhiisu jaalallee kiyyan godhaa jettee riyaa ishee taasofti. Riyaan ishee garraamiin kun immoo akkamittiin nama hin beekne kana durallee walitti dhuftee hin beekne jaalallee koon godha jettaa sin gaafanne sin jaallanne maaltu si ariifachiisaa jettee deebistiifi. Yeroo kana mucayyoon maallaqa jaallattu kuni konkolaataa masaa bakka inni dhaabu naa ilaalii haala ittiin dhiira sooressa ta'e dubartiin gamni harkatti galfatu sittin argisiisaa jettee taasofte. Baay'ees otoon konkolaachisiin dargaggeessi kuni kaaffee wayii tokko bira gahee konkolaataa isaa dhaabe. Mucayyoon maallaqa jaallattu kuni riyaa ishee biraa deemtee dargaggeessa kana bira dhaquun garam deemaa jirtaa jettee gaafatteeni. Yeroo kanannis kaaffee kana jalaatii waan ho'aa fayyadamuun barbaadaa jedhee deebiseefi. Kanaan isheenis maaliree dubartii akka koo bareedduu waliin haa fayyadamnu hin jettu ree jettee isaatiif deebisnaan kan ani dhufe qofaa kiyya fayyadamuufidha hojiirraan bahee sisin beeku waan na ta'eef bareedinni kee ana biratti bakka hin qabu kanaaf daandii koorraa gorii jedhee ol galee wanta fayyadamu fayyadame. Yeroo kanatti dubartiin maallaqa baay'ee jaallatti kuni deebii isaati baay'ee aarte. Dhaladhee haga har'aatti dhiirri ana bira darbee gaaffii koo dide na qunnamee hin beeku ati maal waan taateefi qo'e gatii kee siif hin deebisa jettee riyaa ishee bira deemte. Riyaan ishees akkami siif milkaa'eeyyi jettee yeroo gaafattuuni har'a naaf milkaa'uu baatus gidduu kana ni argitaa harka kootti galfadheen otoonni gadi jedhee naaf sagaduu sittin argisiisaa jettee deebisteefi. Kanaan riyaa ishee gaggeessitee namni kuni eessa akka deemu eessa akka bulu eessas akka jiraatu guyyoota gabaabaa keessatti erga qorattee booda bashannanaaf bakka inni deemu waan barteef inni immoo magaalarraa fagaatee bakka namni hin jirre bashannanuu waan jaallatuuf torbee guyyaa bashannanaasaatti konkolaataa biraa qabattee konkolaataa isaa hordoftee magaalarraan ala baate. Ofis hin beeksisne yeroonni konkolaataa isaa dhaabee keessaa bu'ee bakka bashannanaasaa miillaan deemuuf daandii qaxxaamuruuf jedhu konkolaataa isheedhaan nama kana rukuttee fuulduratti kufee sammuun isaas tuqame battaluma of wallaalee. Konkolaataa isheerraa buutees harka koorraa miliquu hin dandeessu siin jedheen turreeyyi jettee bilbila isaa baastee giphii isaa keessa seenuun maallaqa baankii irraa qabu hundumaa erga argitee booda kana salphaatti hin dabarsa otoo hin taane haadha manaa isaa ta'eefiin walakkaa qabeenya isaa hiradheen irraa adda baha jettee konkolaataa isaa keessa galchitee tooftaa mataa ishee uumuun gara hospitaalaa deemte. Isheen hin hubanne malee guyyaama kana gaafa rukuttu gaafa moobaayila isaallee kiisii isaa keessaa baastu dubartiin daandii irra jiraattu tokko seeraan argiteetti. Kanaan gara hospitaalaa geessitee erga yaalsistee booda doktorootaaf maallaqa kennitee gaafa inni dammaqe rakkoo wantoota garaagaraa dagachuun si qunnameera dhukkuba waa yaadachuu waan si qabeef hinna hinii jedhanii akka itti himaniif maallaqa kennitee amansiiste. Gaafa inni dammaqus doktoroonni maallaqa kennitee fi waa'ee dhukkuba isaa himanii. Kanaanis tooftaa kana fayyadamuun isheen jaalallee koo naaf kaatee jettee gaafattiini. Yeroo kanannis anis hin beeku jaalallee kees miti riyaa qabadheeyyuu hin beeku eessatti jaalallee koo naan jettaa jedhee yeroo deebisuu fi dhiisi nan danda'a balaan si mudate anumaanillee si dagachiise miti jettee deebistii fi namni kun dhukkubsatee waan na ka'uuf reefuma waan of baruuf waan ta'e waan ta'aa jiru yaadachuu hin dandeenye. Mana yaalaa kanatis akka jaalallee isheetti isa kunuunsite waan barbaachisu hundumaa gooteefi innis dhugumatti dagadheeni malee kan hanga kana naaf taatu jaalallee makiyya waan taateefi jedhee amanee. Hospitaala kana keessa yeroo dheeraa waan na tureef bakka dhiphina isaa kanatti waan bira jirtuuf akka ishee fuudhuudhaaf illee waadaa galeefi wayyaa'ees gara mana isaatti galee. Namni kun baay'ee beekamaa waan na ta'eef jaalallee akka qabate miidiyaawwan garaagaraa irratti odeessuu jalqabame. Kanaan gaafanni
namni wayyaa'uu fi qabattees mana isaa galte. Hiriyaa ishee garraamii sanaan gara mana isheettis waamuun otoo jaalalleen ishee kuni kophee qulqulleessuu fi gadi jedhee miilla ishee dhiquu itti argisiiste. Kunoo laali, ani dubartii bareedina qabdu qofa otoo hin taane tooftaa addaatiin dhiira ofitti harkiseen wantan barbaadu gochuun danda'udha jetteetti himte. Yeroo kana hiriyaan ishee garraamiin kunis maaluma gooteetu dhiirri kuni akkasiif ta'ee jettee yeroo gaafattuuni inni dhimma kee miti bu'aasaa garuu ilaalee atis otoo gamna taatee yoona silaa dhiira qabeenya qabu baay'ee beekamaa salphaatti harka kee galfachuu dandeessaa. Bareedina kee kanatti amma ittiin fayyadamtu taanaan booddee ni aartaa. Bakka nuti geenyu yeroo hubattu maal ta'a akka hiriyoota koo anis ta'eera jettee ni gaabbitaa jettee deebisteefi. Kanaan hiriyaan ishees guyyaan gaa'ela keessanii yoomiree miinjee kee jalqabaa kan ta'u ana mitiiree jettee yeroo gaafattu kanaaf hin yaaddayin yeroo gabaabaa keessatti daandiiwwan gurguddoo magaala kana keessaa cufnee abbootii qabeenyaa magaala kanaa affeerree haala adda ta'een kabajuuf proposaalaa isaa xumurreechirraa guyyaa isaa sitti himaa hundumaafuu qophaa'ii akka ni milkaa'e sitti muufin si waamee jettee deebisteefi. Hiriyaan ishee kunis yoo dhuguma ta'e siifaa milkaa'uu jettee biraa deemte. Kanaan dubartiin kun ija keetiin argaa jirtaa dhugaa ta'uusaa maaltu si shakkisiisee moo akkuma amala kee nagoomatteetii jettee deebisteefi. Mucayyoon dubaraa kun abbaan qabeenyaa isheen itti heerumtuuf jirtu kun nama gaarii akka ta'e miidiyaa irratti ni beekti. Nama maallaqaan otoo hin taane namummaa isaan akka kabajusi. Kanaan haati manaaf abbaa manaa laga tokko waraabamu kan jedhu hiriyaa koo fi jaalallee isheef garuu hin taane jettee yaada isheen manaa baate. Kanaan otoo jiranii guyyaa tokko mucayyoon daandii irratti gaafa isheen konkolaataadhaan jaalallee ishee rukuttu ijaan argite mana nama kanaa barbaaddee bakka inni jiraatu dhufte. Balbalas gaafa rukuttu dubartiin maallaqa jaallattu kun itti baate. Maal barbaaddeeni jettees gaafatteeni. Yeroo kana dubartiin daandii irra jiraattu kun ija jaalallee kee banuuf hin dhufe jettee yeroo deebistuu fi dubartiin maallaqa jaallattu kun ajaa'ibsiifamte ijji jaalallee koo banaadhaa kan kee yoo jaameera ta'e banadhuu amma dafii balbala kanarraatii deemii maraatu jettee arrabsite. Kanaan garuu dubartiin daandii irra jiraattu kun ani hiyyeessa malee maraatuu miti waan ati raawwatte hundumaa sirratti bareeraa jaalallee kee konkolaataadhaan rukuttee dabartee immoo dhukkuba wanta darbe dagachuu danda'a jettee amansiisteeti amma waliin jiraachaa jirta miti tokko lamaan ittiin himaa jetteetti dubbatte. Yeroo kana dubartiin maallaqa jaallattu kun namni icciitii koo beeku ni jira jettee waan hin yaanneef koottu yoos immoo walii gallaa mana galii jettee ol galchite. Erga ol galchite boodas suuta jettee otoo isheen hin beekiin boorsaa ishee keessa moobaayila abbaan manaan ishee fayyadamu boorsaa ishee keessa gochuun poolisii waamte. Kunoo bilbila jaalallee koo ishee irratti argee tarii jaalallee kiyya konkolaataadhaan kan rukuchiise ishee ta'a jettee qabsiisteeni. Dubartiin kun daandii irra waan dhufteef baay'ee naate. Poolisoonni kunis dhugaama jedhanii fuudhanii hidhanii. Haa ta'uutii garuu mana adabaa erga seentee booda ani nama daandii irra jiraatudha. Konkolaataa maaliin abbaa manaa ishee rukuchuun danda'a? Haa ta'uutii garuu ani otoo isheen konkolaataadhaan jaalallee isheedhaan rukuttu ijaan argeen jira. Moobaayila kanas isheetu giphii ishee keessaa fuudhee yeroo gabaabaa keessattis toora sooshaal miidiyaatti jaalallee walee akka ta'an yeroon baretti dhukkuba nama dagachuus akka inni godhate yeroon dhagahetti soba akka ta'e hubadheen itti muuf mana isaa dhufnaan kana na gootee jettee itti himte. Poolisiin yakka gama lamaan ilaalamitiiree bakka jaalalleen ishee konkolaataadhaan rukutame deemanii barbaadanii sakatta'uu eegalanii. Akka tasaa ta'es ragaa viidiyoo kaameeraa mana dhuunfaa fageenyarraa waraabuu argatanii yakka kana eenyu akka raawwate adda baasuufis isaan gargaare. Kanaanis qulqulleeffatanii fixanii. Dubartiin maallaqa jaallattu kunii fi dargaggeessi abbaa qabeenyaa kun immoo wal fuudhuuf qubeelaa gochuufiif namoonni hedduu bakka argamanitti gara waltajjiitti ba'aniiru. Dubartiin daandii irra jiraattu kun poolisoota kana qabattee gara mana gaa'ela isaanii seenanii. Uffanni dubartii kanaa baay'ee xuraa'aa waan tureef waardiyoonni gadi baasuuf yaalanis poolisoonni garuu irraa dhorkanii kallacha gara waltajjii misirrooliitti dhufanii poolisoonni kun dubartii maallaqa jaallattu kanaan yakka yaalii ajjeechaan jaalallee kee kana
konkolaataadhaan rukuchuun shakkamtee jirtaa kottu gara buufata poolisii si qabannee deemnaa yeroo jedhaniin dubartii maraatuu kan amantanii guyyaa gammachuu koo diiguu dhuftanii amma dafaanarraa deema jettee misirrummaa ishee irratti dubbattus ragaa viidiyoo kaameeraan waraabee abbaa manaa nama ta'uufiif ta'e kanatti agarsiisanii isheettis argisiisanii gaa'elli kuni battaluma dhaabbatee qabamtee mana hidhaa seentee kanaan dubartiin daandiirraa kuni waan ishee mudate haala kamiin dubartiin maallaqa jaallattu kuni mana hidhaatti akka darbatte guyyaama kana abbaa qabeenyaa kanaaf beeksiste kanaan innis guddaa galatoomii ergan tasgabbaa'ee booda torbee boodee si argachuun barbaada jedhee gaggeesseeni kanaan isheenis torbee booddee isa bira deemte bifa kamiin daandii irratti haftee jedhee gaafataani yeroo kana isheenis maatii kiyyaarraa kan hin dhaale mana nan qaban ture haa ta'uutii garuu namoonni ollaa kiyyaa sobaan na himachuun manni kuni kan maatii ishee miti jechuun mana koonarraa fudhatanii daandii irratti nafee baradhee xumuruus nama daandii irra jiraatu garuu namni qacaruu barbaadu waan hin jirreef magaalaarraa fagaadheen jireenyuma kana jiraachaan jira jettee deebistiifi yeroo kanannis tarii rabbi magaalaarraa si fageessee si kaa'uunsaa dhugaa kiyya baasuuf ta'a ogeessa seeraa qacareen akkuma ati olmaanaaf oolte mana kee siif deebisuun olmaa siif hin oolaa guyyaa boriitii kaasee immoo hojii barbaadde filatee ana biraa hojjechuu dandeessaa ammaaf mana kanitti kireeffattu uffata kanitti jijjiirrattu hodhu jedhee maallaqa kenneefi akkuma waadaa galeefis mana maatii ishee deebiseefi waggoota booddee immoo wal jaallatanii gaa'ilas waliin dhaabbatanii dhumni dubartii of tuultuu sanaa mana hidhaa yeroo ta'u dhumni dubartii daandiirraa immoo carraa laphee gaarii nama qabu abbaa qabeenyaa kanatti heerumuu isaan gahe nyaachuuf jedhanii nyaatamuun kanuma mitire yaa rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaatte dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aarraatii waa hedduu akka barattan waa hedduu akka hubatan homaa shakkii tokkollee hin qabu hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa viidiyoo kana yoo jaallattan laayik godhaa sheer godhaa namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatanillee sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii yaa rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaatte dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa